Akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa Freedom Media guyyaa har'aa kabajamaa obbo Maammaa Argoo jiraataa magaalaa Seattle waliin waa'ee hawaasa uummata Oromoo Seattle dubbachuuf akkasumas aadaa uummanni Oromoo ijoollee isaaniitiif dhaaman takkaa dabarsan sadii gaggabaabsine isinii dhiyeessina. Warri aadaa tanallee beeytan akka yaadattanii fi warri irraanfataniif warri beeytan akka barataniif isinii dhiyeessine itti dhiyaadha. Obbo Maammaa akkam nagaa jirtanii? Nagaa jirra galata Waaqaa waan dhiyaa galatoomu. Hayyee obbo Maammaa maarree akkam beekutti isinii jiraata magaalaa Seattle tana bara baay'ee as jirtanii bara baay'ee as jiraattan kana keessatti illee qooda uummata Oromoo seenaa uummata Oromoo hawaasa kana keessatti gahee guddaa qabdanii gahee sanirraa mee gabaabsaatiin waan keessa dabartan amata 30 ol na fakkaata tanallee mee irra nu baya. Galatoomii obboleessa kiyyaa Abbo Sheekoo waan hawaasa uummata Seattleetii fi waan haga keessa jiraadhe saba kiyyaaf dabarsu illee afeeruu keetii fi galatoomsiin jedha. Kana irratti OFM illee waan kana sagantaa kan qopheessee nu dhiyeessuu fi galata guddaa qaba. Ani Maammaa Argoo Dhikkoo jedhama. Bakkeen itti dhaladhee Arsii Lixaa aanaa Shaashamannee keessatti achumatti waallee baradhee gara hujii bobba'ee sadachumatti si dhaabsiseetii ta gara Seattle ammoo tana irra hin dheeratti Seattlein ka dhufee jedhee Ameerikaa ka dhufee jedhee waggaa 1989 urgasanii booda waggaa lama DC tureet gara Seattle dhufee achi as hagaadhaa kunoo asuma jira. Biyya kana keessa turtan keessatti mee waan argitanii fi waan tajaajiltaniitiin asiin geettan nuu himtan. Yaada Seattle tana irratti waa hedduu hawaasa Seattleetii fi uummata Seattleetii waan jiruutiya keessaa gumaachuu qabu waan beeku kana nagaafachuu fi galatoomisiin jedha. Seattlein akka dhufeen anin waggaa tokko akkas tureeti Seattlein community yoo sani hin argine community qabdu jedhee gaafadhu hin jirti jedhanii community lafti isin jirtu gaafasi mana balaayii keessatti walgeettii qabna jedhanii achiin booda bara 1992 jalqaba irratti mana sanii communityin baatee namnillee seeraanii walitti dhufee nama qaadhimuu jala qabanii warra qaadhimame keessaa yoo sani anin nama tokko Abbo Sheekooni dura taa'aa hawaasa sanii ta'eet qaadhimame itti aanaan Abbo Sheekoo muummee saadee ta'eeti ka filame barreessaan duraa ammoo Awwal Kadirii ture anitti aanaa barreessaa isaa ture. Akkasitti tajaajila jala qabne itti haga tokko bubbullee walga'aa booda kireeffannee Jakseniin irratti lafa amma namni martinuu community badhinnaan badhifateetti tajaajilamaa ture tanatti ceene jechuudha. Anseen moonni takkata isin yaadachiisuu barbaadu. Community tana jala hagar dhalleen hafne isin jala jirtanii
osoo community tana tajaajiltanuu waa'ee kubbaatillee kunoo ganduma gandatti taphataa turreen beeytanii nullee zabana taphachaa jirru sani amma sunillee dabartee ijoollee teennatu itti hafee mee qoonni keessan ka waa'ee gartee ispoortii magaalaa Siyaatil kana keessatti ilaalchisee qoonni keessan guddaa ta'uu anillee beekamee isin seenaafillee hin taatimee akkamitti akka jalqabdanii nuu himaame. Ta ispoortii tana anini ka jala qabee jedhe urgaa iskuula barachuuf seeneen duratti ispoortii uummanni keenya ka Oromoo qabu hedduu qooda fudhadheera waan akka adamoo waan akka farda yaabbii waan akka tirrii dhiitiisaa achiin booda iskuula darbeeti garan as dhufe ispoortii sun matama kiyya keessa waan turteefi as dhufe yoo as ga'ee jedhu gaaf tokko balbala mana amaan gadee uduu Hasan Gurree uffata ispoortii uffateeti nutti dhufee jennaan wanti kunin mataa kiyya keessa waan jiruufi abboo ispoortii qabdanii jennaan ammaa tana walumaan waliin waa tattaphannaa naan jennaan anillee dhiyeennatti as dhufee jira isinitti dabalamaa jedheeni arti irraa gara ispoortii tanaa wali ceenee ispoortii tanaa sheekoon fallee namni yoo san jala qabanii taphataa turani sheekoon tapha irratti ittisaa jabaa ture abbaan mootii illee kubbaa qaba goolii eegaa ture duraa akkasitti yaadadha achi irraa kaanee arti yoo gara amma jirtu tana ce'uu barbaannee jenne uduma taphannu waa yaadachuu qabnu gurbaan tokko gara Vancouver BC kana dhufaa nu laala barruu jedhama lafa nu taphannu nu argee ispoortii keenya kana Vancouver BC akka dhadheessaa waliin taphannu nu afeere jennaani Vancouver BC dhaquuf yoo kaanee jennu ijoolleen hedduu nurraa hafanii green cardii dhaba irraan kaka'ee jedhe ijoolleen tiyya lamaan taphataa turte yoo san jajjabdu biyyattillee kubbaan tun taphataa nurraa haftee ijoolleen biraallee nurraa haftee gaafa achi dhadhee taphannee jennu nama tokkochatu jabaan jira ka taphatu Yaasiin jedhama kubbaa tana taphannee namni nu waliin dhadhe amma ka yaadadhu yoo sani warra dhadhe keessa sheekoon falleen jiranii sheek Abdulqaadir hin jira Muhammad Shaaltuu hin jira gurbaan tokkollee ka duratti green cardii argatee jiru gurbaan Kamaal yookiin Jaafar jedhamu tokko maqaan abbaa isaa Jaafarii nu waliin ture hundaatii maal akka hin danda'u warra kana walii yoo taphannee jennu gaafsani warri kunini tokkoo fi shaniin nu mo'ate nu tokkoo isaan shani rifannee achi gallee waan afeeranniin fillee keessummaa galateeffanneetuma nullee bulchanii bariisaa gallee sunta duraati lafa biraa deemnee taphachoo artiin gara kaan itti taphachoo teenna ittuma fuufnee amma yoo himuu barbaadee jedhe ta'amma jirtu osfaanaa tana gadhaa bu'uu fi eenyu
Saalaa Galmootii fi Siyaatili fundraising committee akka goonu afeerreeti Torontoon irraa nu dhufani mana kiyya bulte jarri lachuu mana kiyya yoo bulanii jedhanii uduma tattaphannu waa'ee ispoortii tana kaafnee yoo jennu nullee ispoortii tana hin qabnaa waa mataa qabnaa naan jedhe Saalaa Galmoo taphataa jabaa Oromiyaa of Toronto keessatti kutaa bakka 8ffaa lakkoofsa 8ffaa taphataa ture. Maare nullee qabna tiima asitti qabnaa ka Madda Walaabuu jedhamu jedheeniiti. Maare walitti dachaanaa waan kana yoo jala qabda walitti yaanaa jennee adda galleeti uduun turin jarrini amma tiima keessanii wali edaanee tiima lamaa wayii USA keessa arganneerra tiimni lamaan kunini tokko risaa ka warra Minnesotaati kun ammoo Atlantaa bariisaa ka jedhamutu jira maqaani tiima 3 taatanii isini san caalaallee yoo qabaatan nutti himtanii ganna dhufu kana keessa Augustii keessa taphachuuf qophoofne nullee tiima gara achi olii qabnaa Toronto Oromiyaa qabnaa Scarborough Odaa qabnaa Bakkalcha Ottowaa qabnaa yoo jedhamee jedhu kana irratti yoo laallu nulachuu wal qixxoofni isteetiin kuniif ka Kanaadaa qaxaroo godhanneeti dhadhee miree gaafa dhandhee jennee akka gaariitti nu simate warri Toronto hoteelillee nu qabanii lafuma waa nyaannullee Oromoo Alii restoraantii wayii qabaa nu hayyamanii ganama achitti ciree teenna nyaanna guyyaa waliin taphannaa bullee bariisaa amma gaafa sanbata diqqaa achi oolleeti sanbata guddaa akka jala qabnu sagantaan hin ba'ee maqaa keenya hundaa loogoo keenya waliin barreessaniiti ijoolleen tiima qaban hundumtinuu maqaa san qabatanii hiriiranii seenanii akka malee uummanillee yaa'ee kana arguuf nu simatee achi jala qabamte osifaanaan. Ayyee. Galatooma obbo Maamma achi jalqabdanii garuu amata 25 akkan hubadhutti 25 booda tiimni isin asitti tajaajiltan ka Madda Walaabuu shaampiyoonaa harka lama argate jettanii kana egaa asumaammee baga gammaddan isiniin jedha sanillee gammachuu teessanillee himaa isin. Tiimni Madda Walaabuu gaafuma tiima san taphannu irraa jaalatamaa ture waan lamaan jaalatamaa ture takka naamusaa tiima dhiyaatan keessa kaappii argate lammaffaa taphataa argitee urjii ta'uuni barii isaaniillee kaappii argate warri kuwwan ammoo ka walitti dorgomaa ture eenyu bariisaa Atlantaatii fi Oromiyaa of Toronto waliin taphatanii kaappii fi tokkoo fi lammaffaa ba'anii nu sadaffaa baane garuu waan arganne sani jaalala sani haga addaa Madda Walaabuu Osifaanaa keessatti yoo dirree seenu namni uduu inni tapha jala hin qabne ililfataa harka dhahaafe. Kana jenneeti arti waggaa itti aanu gara
Minnesota dhufnee akka taphannu afeeran. Maddi Walaabuu gaafas amma isteeta keenyatti gaafa afeeramnee jennu akka gaarii taphanne amma tiima Atlaantaa kayoo san lammaffaa argate saniin qixa baane. Laftiin galgalooftee jennaani warri dura taa'aa yoo sanii ka'an argaa ture Jamal Bakaroo kun dura taa'aa tiimota jahaa kana bara lammaffaa kana gara tiima torba ol sinee mullee asii taphanneeti tokkoffaa sani uduu hin finne lafti halkanooftee jennaani walqixa baane. Walqixa baane jennaani aanani amma jarana laayitiin hin jiru bakkeen itti taphannu sun. Lafa laayitiin jiru nu fida'aati fixannee raawwannee adda gallaa jedhaan. Lakki laayitiin arginu nuun jedhe amma Jamal Bakaroo kun dura taa'aa ture. Maarree boru bariisaa itti nu yaasaa dafa'aatii jedhaan. Warri Atlaantaa kunin galee jira dafee asiin jiru deemee jira naan jedhe. Achiin turtanii immoo deebitanii Maddi Walaabuu shaampiyoonaa ta'e. Laali achiin turreeti Maddi Walaabuu shaampiyoonaa otoo hin ta'ini amma taphni ka Minnesotatti raawwatamee jedhee ammallee warri gara Kanaadaa kunniin aangoo yoo sanii hin qabaatanii sunini 1997 ture 98 gara Torontootitti deebi'an. Ani nama yoo isaan gara siin deebi'an Torontoon gaafa dhaquuf qophaa'ee deemu tiimni keenya kan Madda Walaabuu dhaquu hin dandeenye rakkoo tiimni ijoolleen jajjabduun nurraa hambisan. Ani ka'eetuma ka'ee dhaqeeti amma walgayii goone boru taphanna jedhaati. Yoo an dhufee jedhu barri kunin 1998 ta'e. Saddeeta yoo dhufee jedhu walgayii goone warra dhiyaate. Yoo walgayii goone jenne tiimni tokkollee Kanaadaa keessaa Kalgaarii dhufee jira. Tiimni kunin ijoollee hedduutu ijoollee Arabaa keessa jirti. Tasumaallee keessa jirti. Ani Madda Walaabuu gaafas asitti Siyaatiliin keessatti walgayii adda bilisummaa Oromooti Yuunivarsiitii Waashingtoonitti deeme. Ani miseensallee waan ta'eef walgayii san irraa hafuu hin dandeenye walgayii san guyyaa irra ooleeti galgala gaafa amma guyyama san galgala deemee tikeetii bitadhe. Kanaadaa dhaquuf. Maaliif yoo ani uduun dhandhe hafee jedhee forfee fudhatan jarattiin. Annaa yoo dhaqee jedhu amma walgayii tana irra na gaafatanii jennaani ani ka dhufee jedhe matamakiyyaa dhufee ijoollee tana kochii waan godhuufi waan bulee isinuu hin beektanii wanti bule suni silaa adda raawwatamti. Ta gaafa duraa ta achitti taate suni
amma sila raawwanna ture gaafas waan jettanii nu taphachiisuu diddanii beektanii ani amma wanti isin gaafadhu forfeen akka nutti hin kennamnee fi isin gaafadha jedheen amma laalaniin amma akka boordiititti warri dhiyaate kun akka boordiititti walgaa kochiin boordii sanneeni gaaniiti ija keessan ana laalaniiti mee vootii itti goona gaafii tana deebisuuf jedhan vootii itti goosise dura taa'an yoo inni vootii itti goosisee jedhe guutuutti vootii sani madda walaabuutii fi nu kennan akka waggaa itti aantu dabaru. Akkasi isiillee dabarsee bira gale. Bakka lama dhayitan jechuun gana amma bakka sadaffaatti dabarfadhee bira gale. Akkasi amma wanni asirratti argachuu barbaada booma amma ifaajan keessan faayidaa argattee madde walaaburlee milkaa'ee kunoo amatuma dabre kanallee isin ayyaaneffannee isin simannee magaalaa Siyaatiliin gammachiiftanii itti aansitanii immoo namtichi bulchaan magaalaa Siyaatilillee dhufee tiima keessan simate ifaajan keessan bakka argatte amma asumarratti wanni gama biraatitti xiqqoo asumarraa siin dheeti waa'ee aadaa ummata Oromoo dubbanna. Okay. Kanallee isin caalaa namni gartee aadaa tanallee tuttuqeetanii nama kennallee yaadachiisuu takkaa nama kennallee barsiisuun jiru natti fakkaatu. Kanaaf gama aadaa kanatti wanni ani isin gaafadhe jedhe har'a waa'ee ummanni Oromoo seenaa gartee seenaa ummata Oromoo kana walii dabarsu. Seenaa walii dabarsan kuni afaanii walii dabarsanii akkuma isinuu beektan warra loon tiifatee guddatee ka qotatillee jira ka bocatullee jira ammoo irra caalaa wanni nu jabeeffannu gartee akkamitti aadan sun ummata Oromoo warra dhaloota nu dura jirurraa gama keenya dabarti aadaa sanillee fuunee akkamitti ijoolletti dabarsinata jedhu. Tanarratti bakka ijoollummaa teessan yaadattan na fakkaata amma kunoo yoo xiqqollee taatu si yaadachiise mee ijoollummaan teessan akkam turte Oromoo keessatti biyya naannoo keessanitti? Ijoollummaan tiyyaa akkuma ijoollee taawwanii horii tisaa jabbii irraa qabneet guddadhe aga guddadhee jedhe uduu iskuulan seenini akkuma duraa isinii himee jedhe aadaa biraallee himeeyyu tuun ammoo waan galgala ummanni waliin taa'ee mari'atuu fi wal gaafatutu jira ta aadaa ijoollee Oromootitti dabarsaniini aadaan tunin hibboofaatu jira gaafiin biraallee hin jirti gaafii akka takkaan maali jedhanii lakkoofsa ijoolleen akka barataa deemtu wal gaafatan fa'aa jira. Galatooma anillee achumarraa jalqabuu barbaade wanni wal gaafatan lakkoofsa barachuu wanni gayaa hin jiru. Oromoo keessatti ijoollee teennata biyya kanatti dhalatteetiin jette takkaa lamaa tana hin beekanii garuu takkaa lama akka anaaf isin beeynu sanitti hin beekan. Kanaaf mee ana isin gaafadha isin naa deebiftanii takka maali obbo Maamma? Takkaan qube. Qube. Ayyee. Lama hoo? Muchareeti. Muchareeti. Sadi hoo? Tasunsumayyoo jedhan sunsumayyoon tun taa ibidda otteefa irkiftu ibidda irra waan kaan dhagaa sadiin saniin sunsuma jedhan hayyee afur hoo afur muchii saayyoo jedhanii saayyoon loowwanii muchi loowwanii afur shan hoo shan ammoo qubbiin namaati jaha hoo jaha jabbii qaraxaati jedhaniiti yoo intala fuudhan seeraan fuudhuuf deemani warri intala seeraan fuudhuuf deemu sun jabbii qaraxaa tana
godhaniit jahaffaan ta'urraa achi dhiisan taati. Ilma irraa fuudhan. Ilma haadhaatitu jahaffaa sayyoo fudhate raada fudhateeti shangalfatanii hin galan. Geega'oo waliin oofatanii galan. Kanaaf jahan jabbii qaraxaa wanti jedhaniif kana. Torba hoo? Torbaaniin buusee jedhamtee deebifti. Yoo deebifnu torbaan lakkaawannaa miti. Torbaan san jechuu saniif torbaaniin buusee wanti jennuuf. Ajaa'iba Oromoo malee torbaan torba. Torbaaniin buusee sanuma jechuu itti himaa indirectly beek. Torbaaniin buusee. Torbaaniin buuse. Saddeet hoo? Saddeetni dhala leencaa jedhan. Dhala leencaati tuni xiqqoo anillee wanna tana dhaga'ee garuu mee keessa nu ibsa maaliif dhala leencaa maaliif jedhan? Leenci kunin sareen illee ta'ee warri amma akkasii kunniini leencillee mucha gamaa gamanaa afur qaban. Walii galatti saddeeta. Akkasuma ujoolleellee saddeeta dhalan. Kanaaf dhala leencaa achii irraa. Sagal hoo? Sagal lakkoofsa ekeraa jedhan. Lakkoofsa ekeraa kun waan nama irraa du'ee fi fidu Oromoon kenna waan guutuu ka akka saddeetaa fa'aa illee hin fidu waan dhidhuu akka sagalii tana godhanii fidan birri illee yoo taate. Waan walqixatti addaan diiguu hin dandeenye. Isiinii saniif lakkoofsa ekeraa jedhanii namni yoo irraa du'e maaskoollee dhidhuu fidanii marqumallee aanan illee guutuun hin fidan. Lakkoofsa ekeraa jedhanii sagal. Kudhan hoo? Kudhan mana saddiiqaa jedhan. Mana saddiiqaa hin beekne martinuu saddiiqa taphataa namni gugurdaan. Taa'aniiti saddiiqa kana yoo taphatanii saddiiqni gama sanii boolla sadii qaba. Shan qaba. Kuni ka gamanaallee shan qaba. Kanaaf kudhan mana saddiiqaa wanti jedhaniif san. Akkasii saddiiqaa sanii lakkoofsa asirratti dhaabna ammoo takka itti kanaa dabalaa isiniin jedhu. Dhibbi hoo maal jettanne? Dhibba hin lakkaa'anii amma kudhanirraa yoo ka'ani eessa qabatanii deeman yoo jette kudhanii irraa ka'eeti diddama dhaqaami. Diddamni kurnya lamaa kudhan mana saddiiqaa jedha akkasiin deemna. Uf duuba haga walloo lakkaan. Akka uf duuba deebanii lakkaan. Lakkaan. Kurnan lamaan suni diidama jechuudha. Kurni lamaa. Amma ufafoo yoo lakkoofte jette soddomallee soddoma buusee jedha. Akkasiin deemanii haga dhibbaa gahan. Dhibba yoo gahanii jedhani. Dhibbini argitee ija gingilchaati. Ija gingilchaati jedhan. Achitti raawwatamti. Achitti raawwatamti. Ija gingilchaa kana namni ija gingilchaa lakkaa'ee jira. Lakkaaniituma godhaniiranii aniin garuu warra gingilchaa tolko. Warra gingilchaa dheessantu beeka. Akkasii dhageeffatoota kabajamtoota OFM ni ammallee wanni isin irra deebi'ee isin yaadachiisuu barbaadu taphni kuni kanaaf obbo Maamma waliin wal gaafataa jirru kuni aadaa Oromoo keessa jira. Aadaa Oromoo keessatti ijoolleen lakkoofsa akka barattuu fi lakkoofsa sanillee lakkoofsa gartee mallattoo qabu akka biyya kanaatitti association ka jedhan san ijoolleen muchi sa'aa 4 ta'uu beekuu qabdii ka jedhu waan akkasiisanii sunsumallee wanni sadii kun bakka takkatti gartee waan jabaa waan ta'ee fi geometrii gartee barnoota zabanaa kana keessatti illee wanni kun kabajaa qaba. Uummanni Oromoo haala kana itti bobeeytanii
Amma asitti aansee obbo Maammaa wanni isin gaafachuu barbaadu tanaan achillee uummanni Oromoo jabeenya afaanii kanaa fi hiibbollee wal gaafata walii hiibboo wal gaafatan. Tanallee anillee dhaqqabe waa yaadadhullee qabamee isin hiibboo tana akkamitti taphattan naannoo keessan kanarratti. Hiibboo teena Oromoon kun badhaa. Oromoon badhinna irraan kaka'ee jedhee maal jedhanii mammaaka tokkotu jira. Cidha akka baafatanitti Oromoon baddaaf gammoojjiitti garagarummaa jiraa jedhan yoo mammaakan. Maaliif jechootallee wanti godhan garigariin illee dhiqqoo garagara ta'a. Sannu kalaallu baddaaf gammoojjii wanti jennu Oromiyaa badhaa tana illee akkobnu baddaaf gammoojjiin teennatama beennu irratti hundoofneeti. Kanaaf akkana jedhanii amma wanti kunni yoo wal gaggaafannu diqqaatullee garagarummaa hin qabaa. Waan nagaafachuuf deemtu situ beekaa waan akka hibboo faatu jira wanti biraallee hin jiranii waan akkasiisan fa'a. Galatooma obbo Maammaa wanni isin gaafachuu barbaade akkuma baddaaf gammoojjii jettan kana naannootti illee xiqqoo taphumti kunuu wal dhaba. Karaa itti wal dhabuun jira. Sanillee nama kenna fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Freedom Miidiyaati fi dhiyeessuu fi dhugatti gammachuun dhagamaadha. Gammachuun tun maaliif yoo jettani aadaa tana duwwaa osoo hin taane aadaan akkamitti gartee bakka bakkatti namuu gartee aadaa ofii ka qabu. Aadaan tunillee gartee gabbinaa fi uummata Oromootiif faayidaa akka qabdu agarsiifna. Kanarratti mee ani hiibboo isin gaafadha. Isin yoo beeytani sii deebis. Naa deebiftan. Yommuu dadhabdaniitiin jettani lafa naa kennitan. Lafa sii kennaa barbaadullee nu biratti lafa gaafanna bakka loon itti teeffatu. Nu biratti diina gaafanna. Akkasii wal gaafanna. Kama ta'ellee ta'u lafuma sani walii kennina ka. Haa ta'u so ani gaafin xiyyata duraa. Hiibboo obbo Maammaa. Hibibi. Hiibboo jennaan jettanii. Kuunnoti. Kuunnotiini qaawwa walaalu. Qaawwa walaalu dhugaa keessanii okay. Amma eega gartee deebinaa deebiftanii. Haga isin deebisuu dadhabdanitti isin gaafadha jechuudha. Okay. Kanaaf talammataatitti aanaa takka mee isin na gaafadha amma. Carraa isinii kenna isin na gaafadha. Akkasimi maari anillee si gaafadhe. Uduu walii nyaannu maaliif huqqattaa hibboo? Odoo walii nyaannu maaliif huqqattaa jettanii tana dhagaillee hin beeka. Dubbii dheeresina jedheeti. Tana dhagae odoo walii nyaannu maaliif huqqannaan fal'aana? Dhuga. Amma taraan tiyya isin gaafadha. Wanni isin gaafadhi hibboo. Hibibi. Hibboo jennaan hibibi jettanii. Shaffiftee qe'ee geennan caldifte. Tunillee kophee. Kophee. Beeytan. So amma isin yoota biraata qabaatan na gaafattaniiti. Wanni talafaaf diinaa san dubbanna. Amma gabaabduma si gaafadha. Tana ammoo uduu waliin deemnu maaliif uf duuba laalta? Osoo waliin deemnu maaliif uf duuba laalta? Anillee haga lafti ta'in addaan fagaattu addaan hin fagaanne. Tunillee deebin isii ebo. Ebo beette maal amma gara afurii goone asumatti yoo dhaabne. Tan asumatti dhaabneeti manni itti haa guuttatu nama baay'eetu waan kana beeka. Asirratti wanni jedhu yoo namni gama naannawa an irraa dhufe irratti yoo namni deebii dadhabe lafa gaafatan. Lafa gaafatan sanillee itti dhaadatan jechuun itti dhaadatanii itti
lafa san itti qaladhe itti bobbaafadheedha jedhan. Isin naannoo keessanitti maal jettamme? Nu lafa tana uduun taane diina naa kenni jedhe. Ayyee nama jibbitan. Diina diina yoo ajjeesanii dibatanii miti. Diina naa kenni jenna. Diinni namarree kan siin jedhu gama kenna roobe gama keessa roobee. Roobe. Maal roobe? Maddaaf marga. Maddaaf margi maali? Maddaaf marga maaltu dheedee fixee jettan? Inde bisaanii fi marga. Margan argine maal jettarre? Maaltu dheedee fixee jettanii? Maaltu dheedee fixe? Jibicha ganda gujiiti. Jibichi ganda guji deettee jettan. Gujiin deette? Deette. Maal deette? Ilma deette. Qaltanii fi. Qaltanii fi ree jettan. Ilma deette kanaaf qaltee fi. Qalleef. Maal qaltan? Hoolaa duuma raammooti. Hoolaa duuma raammootuni. Maali isin hoolaa gabbattu jechuudha. Raammoon qabdu maaliif akka jedha. Hoolaa gartee akka malee gabbatte jechuudha. Naa keettee ree jettan amma. Kaa'ee. Eessa teette? Qarmammattii balbala duraati. Soqee dhabe jettan. Soqee dhabe. Soquma soqa. Sitti deebi'a sanumatti soqee dhabe. Soqee dhabe. Malaa harraagessa duulaa garee fudhate. Ariitee ree jettan. Ariitee. Ari'e. Eessan geette. Eessaan geette. Komkom gamaan gahe. Komkom gamaan geette. Guutumoo irru. Guutumoo komkom dhidhumoo guutu. Guutu. Akkamiin ceete ree jettan. Akkamiin ceeta. Hoqqooffadhe cee. Hoqqooffachuu si bacalla danda'a. Raachillee hin hoqqooffata. Raachillee haa hoqqooffatu raachaa achitti kan hoqqooffatu kan biraa hin jiru. Raachi waan bishaan galaati. Raachi waan bishaan galaati. Akkasii asumarratti ammaaf asumarratti dhaabna. Dhaggeeffatoota keenya kabajamtoota Oromiyaa Freedom Media galatoomaa isiniin jenna. Taphaa fi yaadannoo anaaf obbo Maamman Goone asirratti dhaabna. Akka waan kanarraa bartanii takkaa yaadattanii dubbii nu jalqabne tanallee nu beeyneef miti haguma beeynu dubbanne tanarratti dabaltaniitiin itti edaatanii qajeelchitaniitiin ijoollee teessan akka barsiiftan abdii goona. Ardhaa fi gumaatni isinii dhiyeessine asirratti dhaabbataa galatoomaa nagaan jiraadhaa isiniin jenna.